Arfaasee gammadaa jaala qabsoo gaafa zeeroo irraa eegalleerra waliin eegalle hojii ajaa'ibaa hojjetaan hojiin turte waggoota lamaan dabre kanatti qofa osoo hin ta'in erguma Oromoon dhalateewu I don't remember ever changing a diaper. I don't remember. Qabsoo isin wajjin itti fufa sagaleen utaa. He raised an incredible young man. Incredible young man. Dukkana maneedhaa keessatti waa'ee ilma kiyyaa guyyaa tokko cinqamee yaadeen beeku. Because I know he has an incredible mother. Yeroo tokko naa galateeffadha. Isinirraa inarraas galata qaba. Arfaasee gammadaa jaala qabsoo gaafa zeeroo irraa eegalleerra. Sun dhagayeera ammoo hin beektaa yoo qabsoo Oromoo keessatti hojjettu akkuma Oromootti fi akka maatii yoo hojjettu adda. Akka Oromootti hin beektaa hiriir baatee bilbiltee twiitii gootee qalaa adda addaa ergitee galtee jiru dhuunfaa keetitti deebita. Ammoo yeroon qabsoon sun man kan kee seenee maatii kan kee ga'e hedduu adda wanni sirraa eegamuu fi wanni fakkeenyaaf ana akka Arfaasitti godhuu qaba akka haadha warraa Jawaareetti waan an godhuu jira. Akkasumas dhaabbilee Oromoo adda addaa waliin qunnamaa hawaasa adda addaa qunnamaa hawaasa alaallee dhaabbilee Oromoo hin taanellee sunis hojjechuu jira. Guyyaa Hacaaluu ajjeefame suni guyyaa sun hundinuu rifannee akkuma dhaga'een hin amanneeyyuu. Namni an duraan bilbilee Jawaar jechuun Jawaar tekstii godhu Jawaar akka abbaa manaa callaa osoo hin taane yoo dubbiin biyya dhuftu dubbii dhibiyyoo qulqulleeffachuu barbaade isum gaafadha. So is tekstii godhee adoon is gaafachuu jiru. Oromoon ayyoo abboo bilbiliinaan jedhu lafuma ka'ee naman tekstii godhanii hin beekne tolee ganam haasofnaan jedheen akka inni bizii ta'u beekee. Ganam inum didee inum na dhiibe no ammun bilbilee fi viidiyoon dubbifnaa jennaan bibilee fi akkum dura dubbatan akkam jirtaa Jawaar taphachiisee kolfanii tolee nagaan bule boru dubbannaa jeneen akkasitti walirra guyyaa